Anjoollee kana waliin namaa kennee of ajjeesuuf barbaadeen ture dhugaa rabbiidha. Maqaan kee eenyudha? Akkamitti immoo jiraachaa jirta? Haala keessa jirtu sirriitti nutti himi. Shani maqaan koo Saallisha Shannaafiin jedhama. Ana kootu na guddisa ture haadha sin qabu. Abbaas bakka eeggakkoon koo narraa du'anii dur isaan biran ta'a. Mana isaan narratti dhiisanii deeman narratti gurguranii lafa isaan dhaqan na wallaale nagatanii gayyaadha. Abbaan ijoollee kanaa dhufee manichi narra jira ture. Manicha keessan jira. Dhufee manni kan sheedha se'eetu natti hirkate ijoollee kanaan narraa ishee kana godhadhee ishee kana salan godhadhu manicha narratti gurguranii isaan deeban. Namoonni buusii manaa bubbuusanii namoonni mandira kana lafan bulu gaafan dhabu ijoollee kana qabadhee mana kana naa dhaabani. Anjoollee kana waliin namaa kennee of ajjeesuuf barbaadeen ture dhugaa rabbiidha. Bakka akkanitti garaa kutadhee ijoollee koo irraa adda ba'umoo nan dadha. Ashamaa harka fuunee nagaa siniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaalii koo hundumaa keessan akkam nagaa keessanii baga nagaa qabaattanii viidiyoo tokkoon walitti deebinee jirra. Mee asumaan laayikii gochuu hin dagatinaayi akkasuma sheerillee awwal duroonni maatiinaaf hin taane maamila kootti dabalamaa warra jajjabeessaa jirtan immoo galatoomaa isiniin jedha. Dhugaa dubbachuudhaaf viidiyoo kana laalee keessi koo baay'ee na cabe. Guyyaa irraa guyyaatti ilmi namaa kun rakkina hedduu keessa akka jiru maaliif akka ta'e hin beeku dhugaa rabbiiti. Rakkinni keessattuu rakkinni keenya biyya keessaa fi alatti rakkinni Itoophiyaa kun baay'uma guyyaa guyyaadhaan waan nama gaddisiisuu fi waan laphee namaa cabsu argaatii oolla. Waaqayyo maaliif hiyyeessa uume? Waaqayyo maaliif sooressa uume? Gaafa jennu inni sooressi hiyyeessa ilaalu. Hiyyeessi immoo shiyarraaf osoo hin taane namni obse boru mootummaa waaqayyoo hin naala. Inni garaansaa laafee hiyyeessa gargaaru innoo gatiinsaa guddaadha. Gatiinsaa guddaadha. Isa rakkate bira gaafa dhaabbatu hiyyeessa gaafa gargaare uffata lama yoo qabaate tokko hiyyeessa isa bukkee sanaaf yoo kenne inni gatiinsaa guddaadha. Boru gaafa lafa kanarraa deeme innis mirga abbaatti mirga argata. Mootummaa waaqayyoo kan isaati. Warra garaa laafan warra keessi isaanii cabu akka amantii kamiittuu taanaan warri garaan isaanii laafu isa bo'u wajji warri bo'u isa gaddu wajji warri gaddu isa rakkate wajjin hin gadi jedhee warri waan gaarii hojjetu inni mootummaa waaqayyoo kan isaati. Kanaaf rakkataa gargaaruun dhugaa waan baay'ee waan hundumarra kan caaludha. Qabeenya baay'ee soorannee godhannee qabeenya baay'ee horree tujjaara taanee abbaa makiinaa haadha makiinaa taanee maqaan keenya haadha qabeenyaaf abbaa qabeenyaa irra jedhamurra rakkataa yoo gargaarre gatiin keenya guddaadha. Maaliif seetan rakkataa kana bira yoo dhaabanne isa bo'u bira yoo dhaabanne gatiin keenya guddaadha. Waaqayyoo birattis namni tokko gaafa walitti qabatu gara jabeessi tokko gaafa walitti qabatu waan gaarii kanan godhata. Tarii immoo namni akkasii keessa hin bulu beektu keessa hin bulu jechaadha. Otoo waan gaarii naaf ta'a akkas jedhee too inni ittiin of jaju waan ittiin of boonu sanaan yookaan qabeenya santu jalaa fuudhama yookaaniif immoo abbuma santu keessaa qajeela. Waan facaafatee waan omaan qabu jechaadha. Namni waan gaarii nama yaade isaafis gaarii dhumattaa waan ta'eef lafa kanarratti iyyuu hiyyummaa fi rakkoon kun yoo nama kana mudate nama kamiyyuu yoo mudate hiyyummaan qormaatas miti. Hiyyummaan eenyu taatee namarratti naftu guyyaa waaqayyoo eeggattee namarraa hin baati. Garuu amma sanatti immoo obsa nama gaafatti. Rakkattoota warri gargaartan dhugaa gammadaasin ammayyuu warri rakkataadhaaf keessi isaanii ho'u warri isa rakkate warri isa bo'uuf warri isa gadduuf gaddeetoo rakkoo isaanii sana hirmaattan dhugaa isin gammadaa mootummaa waaqayyoo kan keessan. Isin gammachuun keessan dachaadhaan ta'a jechaadha. Lafarratti isin eebbifamtu waaqarratti isin eebbifamtu isin qixa tolootaa teessu jechaadha. Warra garaa qajeeladhaan waan gaarii namaaf yaadan. Caafa qulqulluu keessattis taanaan namni
rakkataa gargaaru, namni garaasaa qajeelaa ta'e, namni garaasaa cabaa ta'e, namni sodaa waaqayyoo qabu akka amantii kamiittiyyuu nama rakkate bira gaafa dhaabate dhugaa inni gammachuusaa adda jechaadha. Kanaafuu baay'ee tokko obboleettii kana waaqayyo isaan haa eebbisu. Amantii kiristaana musliima otoo hin jenne hundumti isaaniituu keessattuu obboleessa keenya hin beektu. Karaa tiktookii kanaan hin beektu. Ustaaz Ahmad kan jedhamu jechaadha. Obboleettii kana gargaaree jira. Dursee qaqqabe. Harmeen koos akkasitti waan akkasii keessa turreedha. Tuni amma haadha sabbaas hin qabdu akka biratti guddattee akka ishiin jette immoo mana isaanii sanitti immoo dhufeetoo bakka namni kaa hin barbaachisa waan ta'eef gaa'ela ishii geggeeffattee dhala kana argatte, dhala kana wajjin hin rakkachaa jirti amma jecha abbaan manaa eessa akka jiru hin beekudha. Innaa waaqayyo isaa eebbisu dhugaa rabbiiti. Nama ta'uu jechaan kunoon akkanaa kana rabbi dafee dhaqqabee waaqayyo isaa eebbisu waan inni yaade waan inni karoorse hundumaa haa guutu. Namni amantiidha wal qoodoo osoo hin taane gosaan wal qoodoo osoo hin taane isa rakkate bukkee dhaabachuudha. Nama hundumayyuu qixa uume waaqayyo. Isa adiis haa ta'u, isa gurraachas haa ta'u, isa sooressas haa ta'u, isa hiyyeessas haa ta'u qixa uume. Haddaami fi waan irraa dhufne. Wanti gargar nu baasu amantiin iyyuu gargar nu baase iyyuu garaan keenya lapheen keenya tokkuma foon keenya tokko jechaadha. Yaanni keenya hundumtu tokko nama jechaadha nama. Kanaafuu nama gargaaruun dhugaa baay'ee tokko gaariidha. Obboleettii kana gargaaraa jiru waaqayyo isaan haa eebbisu. Kanaaf kanuma jechuun barbaadee hordoftoota chaanaalii kootii rakkinni nama keenyaa kun bakka har'a yoo kun taree jedhan kun dhufa, har'a yoo kun darbee jedhan kana dhufa. Sooressonni garuu kana hin ilaalanii, warri hiyyeessonni immoo warri harkaa qaban immoo warri xixiqqoo qaban immoo dhugaa rabbii akkasittiin gargaaraa jiru. Waaqayyo isaan haa eebbisu. Warra kufe kan kaasu Kiristoos immoo isaaf immoo dachaa sana dabala. Warra rakkate warra gargaaru isa gargaare sanaaf immoo dachaa dabalaa fi kanaaf baay'ee tokko nan gammade jechaadha obboleessa kana. Amantii isaa musliima yoo ta'e iyyuu gara ho'a inni qabuuf immoo baay'ee natti tole jechaadha. Hordoftoota chaanaalii kootii hedduu takkaa galatooma. Isinillee akkas ta'a.